Haay nama biraan jira. Zaman ammaan tanaa kajaarsaaf mana dhiisanii manarraa bahanii. Ati isa manarraa hin baastu. Kaampaanii namaa dalagii waan hin qabu gurgureetiin kaampaanii namaa dalagee namaaf ashkara ta'a. Ati akkam yaadda qoo isa? Anan jedhu. Egaa oomi dubartii mana qalabaatirraa baasanii manatti galchuun hojii taate mee natti mitana. Anan jedhu boona. Arra garuu deemu fakkaatu of tolfatta sila. Ammoo. Karaan deemuni beektaami hojiin deema. Maalan beekaati hojiin teetu narra boqonnaa keetii miti maali yeroo hunda hojiidhuma jetta maali nuufirra yeroo hin ganitu. Taayyaati immoo nan arsini ati isaan akkuma abbaa keetiiti. Yeroo deemnee masruufa barbaannamu yeroo maali ishee kan nagaa deemnee hojjanna. Maal jechuudha har'a eegalteeti jecha akkanaa. Maaliin balleessa isaa amma hojiittiin deemaa siin jeeti namaan natti bilbilu jira ijoollee ijaazaa baatu jira. Fakkaata daaraan daaku hojii deemuu fi akkatti naatu tolfattu yoo eegalte waan akkanaati. Anan jedhu egaa oomi dubartii mana qalabaatirraa baasanii manatti galchuun hojii taate mee natti mitana. Maallaqa naaf falanii akkamitti hojii miti? Ani maallaquma keetis hin barbaadu hojii akkanaa kana hin barbaadu kaampaanii wayii barbaaditoon hojii biraa barbaadiseen hin barbaadu ani hojii kana naaf hin taane uumaa waa takka. Anaafis yeroo naa kennuutti hin jirtu micooteetiif irra yeroo kennuutti hin jirtu ati. Ati siif hin taane naaf taatee bara hojiin. Maal jechuudha duuba kun tana naaf ta'u siif taata si hin ta'e namoota akkanaa kana hin barbaadu hin beektaa miti. Laalaan gaa hojii biraa seenii deemeetiin namaaf hammaala ta'a nama biraatiif garada ta'ee ashkara ta'ee dalaga. Kaampaanii namaa dalagii waan hin qabu gurgureetiin kaampaanii namaa dalagee namaaf ashkara ta'a. Ati akkam yaadda qoo isa? Duuba ati boonaatummaan akkamitti yaadda addunyaan guutuun kinoo nama ashkara ta'uutti hin jiranii sumarraan eegalee ashkara ta'uun kinoo guutuu waan nama argitu kunoo kinoo ashkarma ta'ee hojjetachuutti jira. Moo sirraan eegalee hojiin akkanaa? Gaa dalagee beeytaa namaaf ashkara ta'ee dalageetiin taaksii tana bitadhee amma hojii mataa biyyaa ta dhuunfaa eegalee tanaas gurguriiti namaaf deebii ammaala namaa dalagii shirkaa kaampaanii namaa adda addaa seeniin tun awwaaniin dhagee miti. Jaalattus jibbitus ka taaksii kana gurgurtee hojii kee duraanitti itti deebii ta'anii hojii. Taa'ee intalsin ta'an hodhu. Inoo mucaa wanirree kanuma akka ta'etti nama raachite homaa waa takka ati manaa hoo gadi baatu yeroo naaf hin qabdu ilmoorree na qarqaattu ani kophaa kiyya gubadhee homaa waa takka. Fitkoot siiti reessa. Ankaniin jookoo gaafaan gartee kaampaanii namaa akkasiin namaaf hammaala ta'ee baadhee hojii dalagu san waa takka akkanatti natti hin dudubbattu. Ammaan tana hojii mataa kiyyaa dhuunfaa asii bitadhee maaliif akkanatti natti dudubbatta qo'ate? Boona ati itti yaadi yeroo sanatirree nuyiif yeroo qabda beektaa har'a kinoo ati hojii dhuunfaa keetii eegallaan nutti jijjiirramte. Ilmoo teetiif irree yeroo qabdu alarree itti na dhiisi. Fidikooti sirraa mushita. Rabbi si haa gargaaru gaa. Gama kiyyaan gartee hujumaafin deema waan biraa waan takka waan qalbii ta'e gartee gama biraa hirtuuf hin qabdu waan hujumaafin bee hojiif galu jira waan biraa narraa. Waan gargaaru ani amala kee kana daddabeetan jira ilmoo waliin asitti ilaalaani uumaa waa takkaati. Intaltaa hin anaafsin waa waa takka qabdu ati dubartii dhuma fuutee baastee galchita. Duuba ati maaliif dibatta duuba dalagaa taaksii deemuudhaan jettu kinoo kana ofitti biiftaa? Doo xiraawatiin deemaa qo'e. Xiraamaatu jira kinoo huccuu seeraa namni ija bishaaniin. Shittoon dibaddee bara ammaan tana. Shittuma kanaa maaliif dibattaree? Akkami gaa shittoo maaliif dibattaan? Duuba hojii taaksiitiif shittoo dibattaa wayii waamicha deemutti jirtaa wayii mana sargii deemutti jirtaa? Doo namaani kaniin fuudhee deemuun namni san akka waan urgaa takkanarraa shiruuf keeffatu malee maali? Duuba dubartummaan ati taaksii keessatti baattummaa arwaaqsi urgeeffattee abbaa manaa kiyyaa akkama? Wayin dubartii qofa fuudhaan dhiiraas numaan deemaan dubartii qofaami dubartiin haa baay'atanii malee. Yaa ta'u kaa dhiirtirree kan akkuma keetiitti maal gochuu qaama keessii urgeeffatti dubartummaan ati baastee galchitu kun feetu urgooftee feetu xurooftee maalumatu ishii galche jaarsa kiyya irratti atummaan haalli kee kun uumaa waa takkanatti hin tolle ani rabbummaa yaa beeku hojii kee kana. Yalla ammaan tana deemeetiin beeytaa nama fuudhuu jira beeytee nama ammaan tana na bilbilee jira san fuudheetiin dhufee harkaan waliin irbaata nyaannee waliin akkasitti eenye waa hundaafuu taphan. Akkas jettee miti boona wanna si jirna dhaga'uu dideemti. Makiinaa tana hoo ati taaksii tana gurgurtee na waliin jireenya koo oofin baatin inni maa usii sin barbaadu mucayyoo ta'etis kinoo taa'aa
Mucaa maaliif darbitare? Oolmaan jira dheessin jechuutti jira kinoo. Hafachuu sirriittuu ilmooti yeesii jedhee baatisa galguutu garaatti baadhee sii jedhee dhiisee tol deemu. Eessa deemtaan ilmoo haayi? Ilmooti yaa situ na waliin garaa baatisa garbaate. Situ na waliin ittalee todhale ilmoo naan jedha. Ilmi si yaa godhu tol. Amma eessa deemta? Deeme kinoo si yaa bal'attu akka feetetti dubartuu dhuma olii gadi ooftu san waliin jiraadhu. Atummaan noo taaksii tana gurgurtee na waliin jireenya kee oofuu baatte ilma argaa kee tuffedhu. An taaksii numan gurguru gaawwanuma feetee bu'aa malee deebi'ee namaaf hammaala numan ta'u aari'atti. Egaa akkas taate ishumaa waliin taaksittumaa fi dubartii olii gadi ooftu san waliin jiraadhu. Ilmoota nas anarree lammata argaa hin argitu. Fooziyaa mucaa ofiti Fooziyaan taanu Fooziyaa. Amma makiinaa maan gurgurin jechuuf hammaan tana mana dhiistee deemtu. Hayi dhalaa kanaddeeti hojii jiraadha jechuudha dubartii. Waan feete hafidduu akkana taanaan anisiis hin barbaadu. Haa deemtu. Maaltu isaa waliin na gubebbo? Eenyu fuutee galtee eenyu fuutee baatee jechaati isaa waliin qoodan akkatti coggaarraan kiyya na gubatu ilmooti yaa waliin on taphadhinaa wayya. Hodhummaayee tiyya taphadhu. Baabaa kee achumatti gannee dhufne laal arraboo daatirree abbaan kiyya eessa jiraanaan hin jedhin. Oo guddacharree kuuma keetitti si guddisa laal argaa isaa sin agarsiisuan. Kophaa kiyyatti haadha sabbaas ta'eetoo si guddisa. Arrabooda abbaa kee hin argitu asirree. Waggaa guddattee eessa dhaqeettee oo na gaafattee. Rabbii kanatu beeka. Lammaayee nan gaafatin ishii abbaan kiyya eessa deemettee na dhageessaa na dhagaye olii gadi lallaalin abbaan kee laal taaksii bitatee dubartii iffeessisaa olii gadi oofa hin baasa hin galcha dadhabe ani dararaasaa dhoggaarraan kiyya kun laal sirrii nan jiru na argisa na gubate sirree danda'ee toon guddisu oon isaa waliin jiraadhe kanaafuu isaan adda bahee ilmootiyya si guddisuu qaba. Qooda ummaa dhabdummoo abbaa dhabuu sii wayya tole. Waa hundan ta'ee si guddisa. Ammayyee dhageessaa na dhagee. Abbaan qabdu sun abbaa miti dhagee. Inni dubartii olii gadi oofu malee abbaa siif hin ta'u. Aniin tun abbaarree haadharree ta'ee si guddisa na dhageessaa ammayyee. Arrabooda isa dagadhu gonkumaa'u. Abbaan qaba jettee yaadine. Haadhas abbaas waan guutu siifan ta'a waan lubbuun ta'e feete sii godhaan. Ilmaan gubadhaatiin tun isarraa uumamuun kee maal godhaa miti. Zoortee oo guddachaa abbaa kiyya jechuun kee waan hin oolle. Garaan na gubatee wanumaan godhu takka waan takkittiin hin jirtu hammumaan ilmoo tana arguun isa yaadadhaan. Meetummaa maalumaaf isarraa uumamte natti mimee maaliif isarraa uumamte ati? Siiban! Takkan xaamsa tirree kanuma isaati. Kana eenyuti eebbifamta? Neeffachuun maa hiriyaati yesanitti hin bilbile. Silaa har'an mana ba'e itti bilbilee sirree waan irra ga'e itti himne itti bilbilee isa waan jiru guutuu itti hima. Boru kamis aadaan waan hunda godhee boru bahuun qaba. Maaliif alaayaan waan hunda irraa tolche boru giseen baha. Giseen bahee dirqaa kamis alaa shaafaa jee akkasitti osoo madaamtutti dubbiirratti hin goone waan hunda tottolcha. Taayi ummaayee taayi nan aarsinii aarii abbaa keessitiin natti jira taayi ani sin dha'a. يا حياة ايش سويتي؟ مسرع هكذا خفنا قوتي سنيفو لا دبيتي سلاو قدافي والتهرب من قناة انقبو ما هلو قوتي مجا أفتش وديفتين براك ستي تطولتي منهون دها هاري أكسب براديما سلاو وانت جاني قيو منعفو في من عندك فوفات ما نولا أعفو فخافرة ما ننقله ما أنا أعفو فيه ما أنا وكذا تنعفو فيني دلكم مني سرعة تسكو ويفتتي كل زادي الدم يفرد لدانو نوبيه الحمد لله ومين نفع أنا برف قمتشو الدات إنه لقيه وجرا
geetiitti yaana bilbileerra foozii ammaan taate. Aloo? Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam fooziyaa. Hay maal eessa baddee? Eessattan bada inuman jiraa misitu badee maa baddeeti akkatti? Dhaga'iitiin banne ani inuman jiraati. Wayisitta jamee sii bilbilee siin barbaada laal. Hay fooziyaati himaddu maal na hajamte? Himaddu maa takka sodaatini? Hay maal nagayaami silaa? Nagaa maaltu jira yaayaatti yaa hin beekta ka abbaa manaa kiyya boonaa waliin xiqqoo walitti buunee walitti taarree akkasittan aaree tallaal ilmootiyya baattadhee too ittaaree manaa gadi ba'e. Amma manaa gadi ba'ee nama biran jira. Hay nama biraan jira. Zaman ammaan tanaa kajaarsaaf mana dhiisanii manarraa bahanii. Ati isa manarraan baastuyi. Ati manarraa baataa ilmoo qabdaa ilmoon teeganaa xiqqashoodha. Fooziyaa na aarsitee qacoollatti. Isa firraa baasuu qabdanii naare feetu naare Isa ofirraa dhiisi ka amma takkaan mana ba'eeti eegan manaa gadi ba'ee booda yaadatte beekta. Isa ofirraa dhiisiti amma waan ta'eef si gaafadhaafani. Eegan manaa ba'ee boodarree oo manattirree dubartii biraa fideedhee ta yaada beektaa hin beekta silaa amalli dhiiraa kun hin beekamuuti. Kanaafuu sirraa waan tokkoon barbaada akka itti bilbiltee naa qorattuun barbaada. Hay fooziyaa arrabaan ajaa'ibaa fiddeewu. Akkamittiin haala kamittiin irraan tana akkamittiin akka sii qoradhaawu akkamittiin sii qoradha. Mee haala kamittiin sii qoradha irra maalumaan na naquu deemta. Hin dandeessa. Kalaaraafan dandeessa. Maal sitti fakkaate inni shufeera taaksii waan ta'eef dandeenya ni dandeessa. Inni shufeera taaksii waan ta'eefu akkasitti itti bilbiltee kootu gara manaasitti na galchii jetteeni waan inni godhu waan inni haasa'u arakaata isaa guutuu akkasitti qoratta sirritti dandeessa. Kun tan isaa tun karuma laafaadha waan biraa dadhabde malee tun karaa laaftuudha godhi uumaa waa takka of hin daranii sirree dararuuf fedhu. Tanuma qofa sirraa barbaada yaatiyeetiya. Hayyee hiriyaa gitti eega jettee footi si jecha waan hin goone hin qabuutu. Muka horii unaan jettu niin baha si jechaati. Mee hayyee mee bilbila isaa naa ergime. Maaliin godharee Usmaan sossodaadduutiin itti seena. Hayyee lubbuuti ammaan tanas siif erga. Baay'ee tokko galatoomi. Rabbi siyaatiin ulfaadhu dhugaa waanuma siin jedhu tokko hin jiru ulfaadhu. Hayyee ammaan tanas si erga miseejiidhaan bilbila. Hayyee nagaan. Hayyee fooziyaati eegaa nageetti. Maaliin godha gaasii jechaa waan hin goone hin qabu. Egeettiifu niin qoradhaaf. Miseejni dhufee hoo? Bagee ergiteedis. Yoo waan hin qoranneef haadha ilmoo ifiifuu dhiyoota na dhalte akkamiin manaa baasa? Waan amaasii taa'u miti inni akkana taanaan. Qoradheefiitiin jalarraa kaasee ilaa hanqa gubbatti isa qoradha. Anaa isii beekaadhis. Maanti bilbilaa torba. Aloo, feera taaksii boonaadhaati.